Nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u akkam jirtu. Ana bira hundiyyuu nagaadha. Tole egaa guyyaa har'aa sababa galateeffannaa haadha manaa kiyyaa waaqayyoo balaa konkolaataa ulfaataa irraa ishii fuudhee yookiin immoo ishee hambiseef jennee galateeffannaa akkas bareedu qopheessineerraa waaqayyotti hin xinnaata. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaa bara baraan kan jiraatudha. Kana ilaalchisuudhaan dubbii waaqayyoo hin lallabamaa harki waaqayyoo nu gargaara. Inni lubbuu kee adamsu sin argatu jedheetan dubbii waaqayyoo dubbadha. Inni lubbuu kee adamsu sin argatu jedheetan sagalee waaqayyoo dubbadha. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irraa kaasee macaafni qulqulluu kan inni dubbatu wanti lubbuu mucicha adamsu akka jiru yookiin immoo mucicha balleessuuf karaatti hambisuuf ajjeesuudhaaf akka jiru hin dubbata. Waaqayyoo waaqni maccaa yeroo hundumaa isa lubbuu namaa adamsu, isa jireenya namaa adamsu, isa nagaa namaa adamsu, isa karaatti nama qaluu nama balleessuudhaaf isa boruu namni akka hin argine godhu waaqayyo nama biraan bisa. Kanaaf macaafni qulqulluu innaa dubbatu waaqayyo si oolchaadha. Leenci Yihudaa nama oolchuudhaaf, nama wajjin ta'uudhaaf, nama gargaaruudhaaf amanamaadha. Kanaaf nama ooletu waaqayyoon galateeffata. Nama ooletu waaqayyoof ulfina fida. Nama ooletu waaqayyoon maqaa isaa jajata. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Akkas jedha macaafni qulqulluun nan dubbisa. Erga jarri biyya isaaniitii sokkanii immoo kunoo ergamaan gooftaa tokko abjuutti Yoosefitti mul'ate. Ka'ii mucichaaf haadha isaa fudhadhuutii biyya Gibxiitti baqadhu. Heroodos mucicha ajjeesuudhaaf waan barbaaduuf amma ani sitti himutti achuma turii ittiin jedhe. Yoosef yommus ka'ee mucicha haadha isaas fudhatee halkan biyya Gibxiitti hin sokke. Amma yeroon Heroodos du'ettis achuma ture. Kunoo waaqayyoo gooftaan afaan raajichaatiin kan dubbate ani biyya Gibxiitti ilma koo waamee jedhee dubbate sun raawwatamuudhaaf ta'ee jedha. 16 kaasee garuu ijoolleen baay'een ajjeefamuu isaanii dubbata. Kanaaf walumaa gala waaqayyoo warra nu gaadan, warra nu balleessuu barbaadan, warra lubbuu keenya ajjeesuu qaluu barbaadanitti waaqayyo nu laatu. Yeroo kamiyyuu kiristaanni lafa kanarra gaafa jiraatu wanti lubbuu isaa barbaadu jira. Ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf, awwaaluudhaaf, karaatti hambisuudhaaf wantoonni nu barbaadan danuudha. Garuu haa ta'u malee wanti adda nu godhee nu gammachiisu maalidha yoo jenne waaqayyo waaqa lubbuu namaa oolchuudhaan nama faana ta'uudha. Galanni isaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Warri asiis hirmaattan, warri achiis hirmaattan ani ergaa tokkoon sinii qaba. Waaqayyo waaqa isa lubbuu kee gaadutti sin laannedha. Isa umurii malee si qaluu barbaadu, isa umurii malee si ajjeesuu barbaadu, isa umurii malee si awwaaluu barbaadu, boolla qotamaatti si galchuu isa barbaadu, akka hin jiraanne gochuu isa barbaadu, waaqayyo itti sin laatu. Darbitee akka jiraattu godha malee, darbitee akka galateeffattu godha malee, darbitee waan haaraa akka argitu godha malee, darbitee isa caalu bira akka geessu godha malee, waaqayyo isa lubbuu kee gaaduun akka duutu, akka awwaalamtu hin godhu. Kanaafu yeroo hundumaa xalayaan seexanni baatee deemu ajjeesuu, balleessuu, qaluu, karaatti hambisuudha. Xalayaan waaqayyo garuu oolchuudha, hambisuudha, gargaaruudha, waan gaariitti baasuudha. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa dhaloota boru dhiibbaa fiduu danda'an hin jaallatu. Dhaloota boru jijjiirraa fiduu danda'an hin jaallatu. Dhaloota boru mataa isaarra ejjechuu danda'an hin jaallatu seexanni. Sababbiin isaa boru waan haaraa fiduu akka isaan danda'an waan beekuuf seexanni yeroo hundumaa chaalenji godha, dhiibbaa godha, mormii godha. Haa ta'u malee waaqayyo hojiinsaa inni dinqisiisaa maali yoo jenne leenci Yihudaa boolla nuu qotame nu oolchuuf, kiyyoo nuu ka'ame nu oolchuuf, billaa seexanni qare nu oolchuudhaaf waaqayyo amanamaadha. Ulfinni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Oraalasiyaa weeleve henemes. Kanaafu yaanni waaqayyo inni guddaan, karoorri waaqayyo inni guddaan, akeekni waaqayyo inni guddaan maali yoo jenne oolchuudha. Nama ooletu galateeffata. Nama ooletu waaqayyoof ulfina kenna. Nama ooletu maqaa waaqayyoo jajata. Nama ooletu waaqayyoon leellisa. Kanaaf inni du'a si oolche.
inni badii si oolche, inni balaadhaan nyaatamu si oolche, inni kiyyoo diinaa cire sun Waaqayyo galata barbaada yeroo hundumaa. Namoonni sagalee Waaqayyo dhageessan kun yeroo hundumaa galateeffachuu qabdu. Galata jechuun oolanii galata jechuun irraa afanii galateeffachuu jechuudha. Kanaafuu inni lubbuu mucichaa barbaadu kan jedhu iddoo kanatti mootii tokkotu Herodos kan jedhamu mootii hamaatu Iyesuus gaafa dhalatu Iyesuusin ajjeesuudhaaf barbaada ture. Iyesuusin karaatti hambisuudhaaf ola deemaa kana daa'imummaatti qalchiisuuf ajjeesuuf balleessuuf barbaada ture. Maaliif? Boru Iyesuus waa gurguddaa akka inni hojjetu waan beekuuf mootiin kun dhiibbaa mootummaa isaa irratti akka fidu waan beekuuf mootummaan amma dhalate kun mootummaa qajeelummaa, mootummaa dhugaa, mootummaa waan dinqii hojjetu waan ta'eedhaaf. Amma nan ajjeesa jedhee gaafa inni murteeffatu Waaqayyo immoo akka inni hin ajjeefneef akkas jedhe Yoosefitti abjuudhaan Oraalaasiyaa haadhatti namoota ergee Waaqayyo hojjettoota isaa ergee akkas jedhe mucicha fuudhaati jedhe ergamoota ergee gadi buusaa gara biyya Gibxitti jedhe biyya hormaattuu dhaqee haa guddatu, biyya hormaattuu dhaqee mataa haa godhatu, biyya hormaattuu dhaqee guddinni isaatti fufa. Haaleluyyaa! Biyya itti dhalate, biyya inni itti guddachuu qabu yeroodhaan Waaqayyo biyya ormaa yoo geesseyyuu biyyi Gibxii jechuun biyya ormaati. Hormoota gidduu geesse Waaqayyo mucaa daa'ima kana. Yoosef Maariyaam fa'aa mucaa kana qabatanii gara Gibxitti yoo gadi bu'anu oolchuun Waaqayyo wajjin jira. Inni ofiisaa Waaqayyodha. Namoota hin himne malee, namoota hin mul'anne malee inni ofiisaatiin Waaqayyodha. Haa ta'u malee mucaa kana guddisaa otoo jiranii Gibxittu waa itti hin buune. Waaqayyo immoo dursee akkas jedhe. Ani mucaa koo biyya Gibxitti nan geessaa jedhe isa qulleessu, isa bilisa baasu, isa fayyisu gara Gibxitti nan geessa jedhee Waaqayyo dura afaan raajotaatiin dubbatee ture. Haa ta'u malee Gibxi dhaqanii otoo jiraatanii sana gidduutti Iyesuusin nan argadha jedhee mootiin kun ilmaalleen dhiiraa, ijoollota dhiiraa baay'ee isaanii qalchisiise. Ijoollota waggaa lamaa gadii qalchisiise. Ijoollota waggaa lamaa gadi dhiiga dhangalaasise. Ijoollota waggaa lamaa gadi lafarraa haxaa'ee balleesse. Haa ta'u malee lubbuun Iyesuus garuu achi keessa hin jiru. Iyesuusin hin arganne achi keessatti. Iyesuusin hin miine achi keessatti. Iyesuusin miidhuu hin dandeenye achi keessatti. Har'ayyuu waa tokkoon sitti hima. Oddoo jirtutti lafa ormaa, lafa ati sochootu, lafa ati hojjettu, lafa qabeenya keetti, lafa baatee galtutti inni lubbuu kee barbaadu sin dandeenye. Sin argatu maqaa Iyesuusin. Baay'ee miidhuu danda'a, baay'ee raasuu danda'a, baay'ee jeequu danda'a. Humna dhiiga oolichaan barri 2016 baratti oolchuu Waaqayyo argitudha. Baratti hambisuu Waaqayyo argitudha. Bara dinqii Waaqayyo argitee galateeffachuu jalqabdudha. Humna dhiiga oolichaan. Kanaaf erga mootichi du'een booddee ka'aa mucichi gara guddatutti deebisaa jedhe. Ergamaan Waaqayyo erga inni du'ee dhufe Iyesuus. Iddoo guddachuu qabutti, iddoo eebbaatti, iddoo nagaatti, iddoo milkaa'insaatti dhufe. Atis inni lubbuu kee barbaadu du'eetu iddoo eebbaatti baata, iddoo nagaatti baata, iddoo milkaa'insaatti baata. Humna dhiiga oolichaan dubbadheera sii ta'a. Humna dhiiga oolichaan. Dubbii kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu keessa alaa namoonni dhageessan dhiiga oolichaan bilisa ba'a. Wanti isinitti cufame habanamu. Wanti lubbuu keessan gaadu dhiiga oolichaan garagaleera. Wanti isin barbaadu garagaleera. Wanti isin gaadu garagaleera. Wanti isin dhiphisu garagaleera. Humna dhiiga oolichaa waan hamaa dhayeera sinirra. Waan hamaa garagalcheera sinirra. Lubbuu keessan kan gaadu, jireenya keessan kan gaadu, abjuu keessan kan gaadu, mul'ata keessan kan gaadu du'eera, du'eera, du'eera. Humna dhiiga oolichaan du'eera, du'eera. Ameen. Nagaa Waaqayyo dabalee isiniif haa ta'u. Biyya lafaa kana irratti gaa wanti nama adamsu baay'ee jira. Wanti nama miidhuu barbaadu baay'ee jira. Seexanni biyya lafaa kana irratti nama miidhuudhaaf, nama balleessuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama karaatti hambisuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Kanaafuu waan nu gaadu baay'ee keessa Waaqayyo nu dabarsee nu jiraachise. Kanaaf Daawit gaafa dubbatu Waaqayyoodha lubbuu koo in oolchateedha. Du'a gidduutti, badii gidduutti, waan nagaadan gidduutti jedhee dubbata. Kanaafuu anaaf du'a gidduu taakku tokko hafe jedhee gaafa Daawit dubbatu eegumsa Waaqayyo waan beekuuf. Waaqayyo waan nama oolchu waan beekuuf. Waaqayyo waan nama gargaaru waan beekuuf. Kanaafuu namoonni oolan yeroo hundumaa Waaqayyoof galata qabu. Sababiinsaa kan jiraatutu Waaqayyoon galateeffata malee
kan du'e waaqayyoon hin galateeffatu. Du'aan waaqayyoof galata fiduu hin danda'u. Inni du'e du'eera, inni du'e afeera. Waaqayyo yeroo hundumaa akka isa galateeffannu kan inni godhu iddoo gadii nu baaseetu. Du'a harkaa nu baafata kunoo akkuma kana. Remeneseke jelevenevehenemes. Kunooti amma obseen amma waan hamaa kana isa seexanni qopheesse deeguudhaan galata akkuma dhiyeesse. Sinis waaqayyoodhaaf galata dhiyeessuudhaaf waan ooltan baay'ee qabdu. Waan irraa waaqayyo sin hambise baay'een jira. Wanti inni waaqayyo akka sin hin duune akka sin hin banne godhe baay'een jira. Kanaafuu waaqayyoof galata galchuudha. Sababbii waaqayyo nu oolchuuf maaliif yoo jennee kaafne waaqayyo tiksee keenya waan ta'eef. Eegduu keenya waan ta'eef. Abbaa keenya waan ta'eef. Gargaaraa keenya waan ta'eef. Aantii keenya waan ta'eef. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Namoonni baay'een kutaa beektan tokko irratti dubbadheen gara goolabuutti fida. Macaafni faarfannaa cuftuu keessatti 23 akka jedha. Waaqayyo tiksee kooti ani omaan dhabuudha. Waaqayyo tiksee kooti gaafa jedhu kan na eegu, kan na tiksu, kan na geggeessu, kan waa'ee koo itti gaafatamummaa qabu eenyu waaqayyoodha. Hamaan dhufee kan narra darbeef, hamaan dhufee kan na miidhuu dadhabeef, hamaan dhufee lubbuu koo gaade sun kan na dadhabeef inni guddaaf ijoon waaqayyo tiksee koo waan ta'eef. Namoonni baay'een isin oolchuudhaaf kan sin tiksu lafa onaa keessatti si wajjin jira. Namni na biran jiru hin jedhina. Oddoo hojii kootti qobaan jiran jedhina. Lafa sochii kootti qobaan jiran jedhina. Iddoo baay'eetti namoonni qobaan jira jettanii yaaddan qobaa miti sin. Tikseen sinii ramadame tokko jira. Haalelluuyaa. Kan akka inni sinii ramadamu godhe immoo kaffaltanii miti. Jaalalatu sin duukaa oofasa. Haalelluuyaa. Dadhabdus laaftus humna dhabdus. Fira dhabdus si mijatus si mijachuu baatus. Tikseen si faana jiru tokko jira. Innis Yesuus ilma waaqayyooti. Innis mootii waaqaaf lafaati. Innis isa hundumaa danda'udha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa jajamu. Kanaafuu nuti tiksee nu eegu qabna. Halkanitti guyyaatti. Kanaaf ergamoonni waaqayyoodha. Miilli kee akkan si gigaanne si eeguudha. Akkan si gigaanne jechuun du'atti akkan galle, kiyyootti akkan galle, badiitti akkan galle, qoorumsi hamaan si fuudhee akkan dabarre miila kee qabanii kan eegan jiru ergamoonni. Ergaan si qaban. Mana jirtutti sodaachaa kan jirtu. Haala jirtu keessatti sodaachaa kan jirtu. Barri dhufee darbee kan kee boo'icha naasuu wawwaannaa kan ta'eef ergaan qaba. Siga asirraa xumura waaqayyo. Orra mahaase. Relevehense. Sirraa xumura waaqayyo. Bara 2015 har'aa ji'a 13ffaa Phaagumee 5 ergaa kana gaafan sinii gadhiisu ani waa tokkoon sinitti hima. Siga kanaan booda. Kanaan booda itti fufee sin jeequ, itti fufee sin rakkisu. Itti fufee karaa keetti isa ittaan bor guyyaa tokkitti keessa jirti miti. Guyyaa kana si faana ce'u. Waaqayyotu si faana ce'a. Leenca Yihudaa si faana ce'a. Isa awwaala diigee ka'e si faana ce'a. Kanaaf inni nu dhiphisu nurraa awwaalama. Inni nu rakkisu nurraa awwaalama. Kanaafuu maal jedhe Daawit iddoo kanatti waaqayyo tiksee kooti jedheetu ani omaan dhabu inni marga lalisaa keessaa akkam boqadhu godha gara laga aara itti galfataniittis nageessa inni lubbuu anatti deebisa maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee in sodaadhu ati ana wajjin jirta uleen keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Waan nama sodaachisu keessa yoon adeeme wanta ulfaataa keessa yoon adeeme wanta hin danda'amu jedhame keessa yoon adeeme iyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu maqaa isaatiif jedhee
Maqaa isaatiif jedhee salphina nu oolcha Waaqayyo. Maqaa isaatiif jedhee du'a nu oolcha Waaqayyo. Maqaa isaatiif jedhee kiyyoo kaa'ame nu oolcha Waaqayyo. Maqaa isaatiif jedhee qormaatan akka nuti nyaatamne godha. Maqaa isaa kan nurratti eeggatu kan akka Waaqayyoon jiru. Kanaafuu warri na cunqursan otuma ilaalanii gidduu isaaniitti maaddinaa qopheessaadha. Kuni jechuun ani jiraadhas borus nan jira iftaanis bara baraan nan jiraadha jechuu Daawit. Kanaafuu firoottan koo ergaa tokkoon sinii qaban. Warri seexanni kan keessan dhumeera raawwateera siniin jedhan seexanonni garaa lafaa keessa qilleensa keessa mari'atanii baddeetta kanarra kan kee dhume xumurameera gatiin qabu kan siniin jedhan har'a mariin isaaniin diigama sinirra. Maaliif ani jira in sodaadhu inni na eegu jabaadha hirrafu mugu haalelluuyaa kan yeroo hundumaa na geggeessu Waaqayyo na faana jira haalelluuyaa maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Seera ba'uu boqonnaa 14 isa dhumaa kan hin dubbadhu Waaqayyo takka jedhe warra har'a sin ari'atan kana Gibxoota garagalaa ilaala deebitanii argitanii har'a qofa garagaraa ilaalaadhaan har'a qofadha kan si faana deemani amma sagaleen kun si bira ga'utti dhukkubni kee rakkinni kee qorumsi kee wal'aansoon jireenya kee irra jiru amma sagaleen kun si bira ga'utti Waaqayyo sagaleen kun enna gurra kee seenu si biraa hambisa awwaaleera sirraa. Dhukkuba rakkina kanatti ittiin dhiphattu san Waaqayyo sirraa garagalcheera humna dhiiga oolichaan sirraa du'aniiru sagalee kanaan gooftaan eebba guddaan gara keenya dhufeera. Sagaleen kun sagalee eebbaati nu ta'eera jijjiiramni nu ta'eera waan haaraan humna dhiiga oolichaan haalelluuyaa aarifamuun ta'eera barri 2016 baratti moo'icha argitu baratti dinqii argitu baratti waan haaraa